السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. أيه. أكن قاعد في دنقة. أيه. إيه شيخ أنا قلت عن سنة دان سومنو ترى أما اللي سومنو ما تنجرا خمسة في سنينة أمو قدان دان قبا قدا سومنو خيسة قبا قدا خنيون سنين ما خمسة سنكيسة حساب بدي أكن نانجل لما تقدر سومنو جرت مو شو على سومنو جرت. لا سنة ما سومنو ما شاء الله سنة قدا ودو سر قدو قدانو. قدا لا بينا سنة ندفع فتو ده. قدا سومني تي شو على قفل. أنجسيا كنا قدا فتنة. خمس ما في جمعة خمس ما في سنين خليون قدا خنا سومني باس ركون كبسا. ويان جو جرامير شو على يو خم يوثم سومن ترى. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ قافين قوا. أيه. ilman haboti fi ilman aderani wal fudun harama. ilma habo tiyya heerumuun dandeenya kasa cuufetemi. ilma eessuma keeti ilma habo ti heerumuu dandeessa ilma adeeraallee heerumuu dandeessa. Hello. ilma adeera keetillee heerumuu dandeessaan jedhe ilma eessuma keetiitis heerumuu dandeessa sigalee dhageessa. Nin dhage. Akkas ilma adeera keetii heerumuu dandeessa ilma eessuma keetiitis heerumuu dandeessa. Iya, jadi gafi lamada. Amma fakkeenyaaf ajunabii irraa oguu saccaratu. Namuma hambaa tokko kan mana keessa wajjin galan. Mana keessa wajjin galle jettee akkasii gabbaatu sattarattee nama siif ajunabiidhaa kan mana keessa jiru bira gisee teessu qullaa taa'uun ni danda'ama. Haraam. Injiru inni akkasii. Akkuma haala gisee baate sattaratutti mana keessa illee nama ajunabiidhaa sattarachuu qabdi. Kabita. Naye. Kamana hojii galan kana obboleessuma beeka wallee hajaasatti. Egaa. Hello. Oh, salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Akkam nagaa? Fayyaa alhamdulillah. Liifti register. Sheekha gaafii tokkoon qaba. Sheekha manni nan dalagu jiru kun jechuun biyya Arabaatiin jira. Meeshaa hojii gatti gabbuusanii beekee siishaa. Meeshaa hojiidhaa gabbuusanii. Meeshaa hojiin jechuun meeshaa manaa fi dhiqu wajjin itti gabbuusanii fi dhiqaa rakkina qabaa waliin dhiqe. Maal siishaa moo? Siishaa irraa isin dhiqan ni isin qabsiisan akkas. Wataawwan ol albirri wattaqwa waan gaarii irra wal gargaaraa je Rabbi subhaanahu wa ta'ala wala ta'awwanu alal ismi wal udwaan dilii fi namarra daangaa tarkaanfachuu irra wal gargaaruun hin ta'u. Sigalee abadan dhiquun hin ta'u qabsala qabsiisuun hin ta'u qurqur godhuun hin ta'u. Barin qabsiisu meeshaa hojii maallatti gabbuusanii dhiqeetiin garuu bikka isaan itti qabsiisa kan geessaa. Hin ta'u siin jee. Indikan. Ada.
Inti kan jechuudha. Inni kan arigattu waayee guddoon isin maadaamiin arigattu ofete. Sammalee wanti kan jechu bakka. Inni kan walaa inni kan walaa hin qabsiisaniif walaa ittillee hin geessan. Nama timboo naa biti jiru deemanii timboo hin bitaniif. Naaskani nama jiru asillee hin kannaniif. Sheekha dalliba soomana keessa akkanumana osoo natti qanii osoo niira sun hin ta'u jechuudha sadaqatu hin ta'u. Keessaan naa kannan masjiidatti illee kannatu hin ta'u. Niira maali? Damoota baatitti isaan naa kannan kan. Damoota uumaatee miti damoota ati qoonqoo fi kana gootaa waan biraa daleeydaa isaan wanni isaan dalagan waan biraa dalaganii wayii shishaa gurgurani. Laan gurguran isaan numa dhugan ganarraa dhuganii garuu ganama meeshaa wajjin natti gabbuutanii meeshaa sanii wajjin dhiqeessa nuu baasan. Numa dhugan ati immoo hin godhiisan mindaa keenuma fudhatta. Immoo yoo waan kana kada gootu taate hin ta'u waan kana hin godhin hin dhiqin. Bakka dhuguun hin ta'u kana booda ni dhiqe jechuudha. Isaan waan dhuganii jecha haraam hin qabu siin jaan. Namni silaas waan takkisee godhu haraamii yoo ta'e haraamii miti siin jaan. Dambuma ilma namaati xabiyaa ilma namaati si galee. Rubbamaa ati immoo inni kun haraamii yoo ta'e haraamii hin qabu siin jaan isaan. Siin jaanii mire? Akkas. Ikoon hin ta'u jechuudha. Hin ta'u. Sheekha gaafii tokko si gaafatuu hin danda'a biraa? Gaafadhu. Sheekha jechuun biyyatti jaarsaa hojii wallolleetti. Biyyumattuu adda baanee baattii jaayilan biyyatti adda ba'ee jechuudha. Isaa adda turree anasii biyya arabaa kana dhufee. Sambooda jechuun amma haayilii isaa maaltu narra jira ree yoo isaa waa erguu baadhee rakkina qabu jechuudha. Walloltanii deemte? Duraaniif wallollee ganda keenya baatii jaataa'ee ibsuudhaa jechuun badee biyya arabaa kana dhufe. Inni kuma isaatu sirra jira kasiimi? Inni kaan sunuun ni taaree inni kaan sunuun irra jira jechuudha. Santiin egaa. Siniin inni kaan sirra jira ati dilooyitu sirrii miti. Jaarsa jalaa deemuun hin ta'u dooni kaan sirra jiru. Dili rabbiin sin dhiisu. Bar wanni adda baanee bar biyyatti baatii ja'a yaani sin galfadha jeemana keenyatti illee. Adda baanee tan adda baasa dhaggeeffadhu kaa adda baanee ni kaasii hiikee adda baatan moo walloltanii adda baatan? Adda himee? Wallollee adda baanee ni kaa kana leeyikiin jeenne gas biyya kana dhufee. Walloltee adda baatee ni osoo tasaan finne. Odoo ni kaasaatiin biyyaa ba'uun hin ta'u haraam. Laa yajuus. Sin dhiisu rabbiin. Tana beeke. Re'aan maanta na waan takkee maaltu narra jira re'aan? Wanni sirra jiru badii guddoo. Isa gartee dubbiftee? Maaliin godhuu qabu? Maaliin godhuu qabu? Wanni godhuu qabu. Naaf hin ta'u barbaachisa. Yoo siin taaneen barbaanne isa amansiisire. Yoo siin taane akkuma gartee gisoo biraa deemte naaf hin ta'u odoo hin ta'in akkatti siif hin taane inshaallah manguddoo gama isaatis gama keetiitis baasi manguddoon isin jidduu teessee murtii isin haa gootu wooma karaa laafa akkana gurbaan keessan kana rakkoonsaa jiim akkasitti himiif manguddoodhaaf gurbaan keessan kana rakkoonsaa kanaafuu naan ta'u waan siif hin taane ni himtaa jechuudha. Biyyatti wallollee bar ilmoo tokko hojii qabna. Egaa biyyatti wallollee biyya walloltan barbeeke biyya walloltan gizee biyya walloltan amma ati wanni sirra jiru manguddoo gama isaatis ta gama keetis baaftee furmaanni akkasii kan namu godhu. Wallaa yookaan sirrii miti ati gartee ni kuma isaatiin biyyaa ba'uun sirrii miti. Duuyoon du'eessi kujeere. Maayet? Hagan gaafan du'eensi. Gaafan du'eensi kajee? Gaafan du'eensi kaa. Inni kaan isaa silaa qoonqoon nyaatu maal gootare dubbisiis manguddootti baasi. Manguddoo gama isaatii fi gama keetti baasi. Akkas fabaasu hakaman min aalihi wa hakaman min aalihaa. Manguddoo gama keetii fi manguddoo gama isaa baaftee waan jirutti himta. Rakkoo eenyu qaba isaa qaba moo isihii isin jidduutti haa dubbatanii manguddoon. Akkasatillee akkasitti akka keessi ilaalamaa jechuudha. Amma maali qabaa faliin asii waatti erguu fa'aa. Maayete? Yaani waa tokkotti. Maayete?
وما تكتكات ترجم بخزان بياربا هنالي في عمك ini ergin mallaqa kee qabadhu كروها كنا راني كذا haka sirra haqni inni maallaqaan sirraa qabu hin jiru haqa kaan sirraa qabanni haqa kaan sirraa qaba haqa biraa kaan hedduu sirraa qaba maallaqa kee immoo akka feete qabadhu maallaqa kee itti erguun waa takka itti erguu baattuu sumaatee miti haqni inni sirraa qabu haqa biraati akkas akkasuma jechuu galatoomshee ayyee galatoom gaafa du'ee hiikuu deemanne gizee du'ee eenyu hiika dhiiroo qabrii keessaa hiika gaafaan du'ee si hiika bu'e salaamu alaikum salaam alaikum alayhi salaam tulla kana baakasile seeka sooma hoggaa tanaa qadaa osoo qabu na dhukkubeeti osoo hin soomne dhiisee haga fayyetti hin soomne qadaan kun natti ga'e soomana barree gaddaa moo ammaa kana himu jirta kabar dheengaddaa odoo si dhukkubeeti qadaan sirra odoo jiru kun si dhufe akkasimi odoon kafalin wayyooyteetiin kafalin immoo ega fayyiteetiin kafalin immoo osuma kafalaaru wanni da'ee ta'eeti bulii afurtama hin geenye achumaani osuma soomaaru tokko na jala hafee tokko sani garuu dura soomee sooma guyyaa wanni sani maanni ashuura san soomee inni kasla kamisa ta'u ani harbaa soomee isa bakka tokko channa jala irra teessee qadaa fidhachuudhaaf tokko sani yoo ati ni yaadde bakka gabaabdutti soomana barreen gaddaarraa habbaa tokko sirratti hafe akkasimi osoo soomaa kun nagga'e namumaa rakkoon qabu kana sooman teemi soomane tokko narra hafe malee kabardeen gaddaa jedhaara bara bar tokkichuma barreen gaddaa san soomanii sin jee baramma hangasu rakkoon qabu hin qabu rakkoo maaliif tokkichaa sila gizee fayyiteetti daftee qadaa fixuu qabda turte tanaafuu ittiin deebiini amma tokkichaa san soomani tokkichaa si hafe san soomani ayyee jisaa kallaafa keessa gaafii sin gaafachuu barbaada sagalee moo gaddeessuu dandeessan gadin deebisu sagalee hin danda'u السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حكم. فيا الحمد لله. شيخ هدو تكجلت أمي أبريت يا رب سالرس والله وان جاري في وان خيرك أواجدت في الدنيا في آخرة لنا ما نفاسرها بركة سرّا قافي تكان قبل شيخ. أيه. Eesuma kan jettu osoo obboleessa ummaatiyyaan taane ummaatiyyaan ka ilmaan adeerranii ijaaruu ni danda'a. Ka ummaateetiin ilmaan adeerran dhugaatimi? Ilmaan adeerran dhugaati. Eesuma siitaa. Eesuma keeti. Ijaaruu ni danda'a? Rakkoon qabu. Dandeessa. Hayyee. Kasih nanti apa sih? Ayo. Dalani ufata timama tanufatun harama, ufata kamesi mulisu ufatun harama, dirkama hijab ufatu kabdi serumah hijab ni ufada. Ger wae ufata kana rumah sama wae kabe taka hinta genye, ani garu hijab male gibi duhem be futakati. Garu kobe dertu pada Syekh kuno harama. Harami bekama. Kobe dertu takasi kau yettene ma yamtu san. Yo santate takau yettene ma yamtu laaladu zamana gartee jahiliyyaa zamana dur dubartii wanni isin fikkeysu miilatti waan kashkash jau fikkayan waan kashkash jau kana gizee fikkayan dhiirti shir jettee laalti sigala dubartii tana jechuudha. Shir jettee laalti waan miila gartee shak gootu santu yaamuu ture amma gartee zamanni jijjiirameeti kophee san qawu as garagaliin alaalii taate kanaafuu kophee akkasiisan
uffachuun haraami dubartii irratti. Okay, tiya taakasi jallee lilmee diras qabdatu sanillee miti garuu kophee lafarraan uffadhu xiqqoo kopheen uffadhu ol kaasuudha harama taanaan dhiisuun dirqama. Akkasitti ol dheertuu akkasuma wanni goggootu san gartee jalaan akkasii ol dheertuu san sirraa haftu inshaallah. Normaaluma uffadhu. Hayyee. Hayyee sheekh hedduu takka galatoomii faaxeelee zalaalama guyyuu jechuun torbaanirraa waa'uma jaarsaa gaafachaa sana. Gizee ati live seentu akka dhufanii si dhageeffatan itti himinurra namni gaafii fardii gaafatu waan barumsarraa baratu nama gaafatee dasaadhaa humnaan qabu barumsaa si jaallatee nyamti amma fakkeenyaaf Itoophiyaan adda ifaan asii kun gizee hunda bibbigaan taa'u zaati live seentu kanaan daataa guuttadheetiin akka fardii si jallataa jaarsaa fi jaartiin mataan wareessinaa nurraadhii isaa gaafii akkana warri komantii khayrii qabdu barreessa salawaata faabusa arraba namarraadhii isaa taateen asumaafuu nu heerumuu fi wanta ta'u dura waa'ee heerumaa fi fuudhaa baradhaan jaan sheekh hedduu takka galata. Sirri galatoomi maashaallah Itoophiyaa irraa dawwalte. Itoophiyaa irraa hin dawwala sheekha ganama suni zaa kudhalama gizee ati seentu laafi jechaan ati gizee hunda siin hordofaa zaa kudhalama kaa biyya kanaati jechuudha. Sirri. Gizee hunda zaa ati seentu dafaa hedduu takka du'aatii godhaatiin jira wallahi rabbiin khayri qabaatillee addunyaa kaakiraa si aanfa'u. Galatoomi umrii dheeradhu sheekha. Galatoomi adillee inshaallah jabaadhu baradhu inshaallah. Faate isiniin ta'e jirti gaa. Assalamu alaikum. Sagalee ol fuudhi. Sagalee ol fuudhi ree. Ayyee amma ho dhageessisa. Amma hi dhageessa. Sheekha sagalee yeroo nuti qabe namni na beeka akkanumatti rakkadhe keessan dhufaniitti kana gaafatee naan jawwalle. Kanaaf hin qaqqabu jira bara. Uumaa rakkoo hin jiru dantaa isaaniiti. Isa dalagaa isaaniiti miti. Isaan dalagaan isaanii tanuma warri koomentiitii fi warri duubaan nama dhufus waan dalagaa isaanii hin ta'iniin rakkatan. Waan fedhe gaafachuu dandeenya namni waan fedhe. Ayyee. Dhugaadha wallahi dhugaadha. Gaafiin kiyya Ramadaana soomana keessa namni kiniina hancuufaallee gamsuu ni danda'a. Soomana ni fuha. Soomana keessa kiniina hancuufaallee gamsuu akkasii yani kiniina dawaa ta'uu hancuufaallee gamsuu soomana ni fura. Bishaan inni miti hancuufummaa inni jallatu. Bishaan miti hancuufaallee gamsitee. Hancuufaan gaddabar. Okay. Yoo gartee kiniina gartee dawaa kana hancuufaa yoo liqimsan rakkoon qabu ni qabaa sitti himaniiti. La wallahi ani akkanumatti ofirraa silaa kiniina goggogaadha. Ayyee. Kan nyaatatti miti hancuufni illee hiyyuma duruu na tajaajiluma galli gamtee yaaduma yaammalee ittiin gaafannoo fasuwaa. Oh yaaduma keetiin tattaafuma teetiin gartee kiniin fuutee arrabarra keessee hancuufuma keetiin kuchiifte akkasii. Ofuma kiyyaaf itti yaade malee ittiin gaafanne. Inni fura hin ta'u. Allahu akbar. Fura jechuun akkanatti. Allahu akbar furtee jirta. Kiniin gartee hancuufa keetiin liqimsitee bishaaniin liqimsitee kutee soomanni guyyaa soomana meeqa akkas goote. Wallahi akira rakkan guyyaa tokko garuu. Guyyaa tokko malee guyyaa hedduu. Guyyaa tokkichaa san amma kafali kalaas bakka rabbi si baase walitti hin dhaabin hin godhii walii dura odoo hin gaafanne ati ni jirti sheekottiin gaafattu. Wallahi hin gaafanne. Akkas godhi inshaallah soomani tokkicha. Soomani gaafadhu rakkoon qabu. Namni tokko yoo waa sodaate amma namni yookaan shurtaafa sodaachuu mara shurtaa iyyoo fuuldura dhufanii du'aa yoo sodaate maal itti godhuu qabaata du'aa akkamitti godhuu qabaata meeshaa. Shurtaa yoo nama dhufe du'aa itam gar yoo sodaatan du'aa itam firaatti gooneette.
du'aayii shurxa qaraatan jennee nuti ta qaraan hin qabnu ta beeynu hin jiru shurxaa shurxaa laal dura shurxaa sodaachuurra rabbi yoo sodaanne haraamirraa fagaanne salaata keenya salaanne zinaa dhiifne badii dhiifne yoo waan rabbiin jedhu goone shurxaa miika shurxaarra caalu humaan hin godhu rakkoon teenya teenyu rakkoon nu biraaye yoo nuti sodaa rabbii qabaanne shurxaan nu sodaata malee nuti shurxaan sodaannu tanuma deebisaanis malee du'aayin kophaatti godha shurxaaf godhan hin jirtu tana du'aayin ayyela guyyaa tokko araba wajjin gabbaheessan guyyaa tokko na kaasetuman shurxaa kan walitti dhufne keessa seenne batte tafisha addaa ture namittiin suratul quraysh tiqara ina jidde maadaamitu suratul quraysh tiqara isin jette والله بيا تقبونا في أنا ما خاطر وأنا ما تأشي ساتها إن أنجاني كان يجولي ديجي كان أبي كيارا وجين كبّه والله تفتيش أدّا تكون دوبني فتشان تفتيش تفتيشني أدّا كون دوبنا عند في سورة القريش تكرا يسين جت مادامين أيام التحسيس جاني نيا أرامني وأكا ونسوكو أكا إيدا سوكو أيانا ويكاباني أشيد أني بكمو ثم قفاتو والله رفديتا سورة القريش كراينا جدا سورة القريش انت بسم الله نرقى بدي سورة القريش ما ننجر تسمو غير سكيزي باري تسن والله رفايتا سورة القريش اللي نرقى بدي على كل ذلك أنا يتسير سورة القريش إسينو غوتي دقاي سورة القريش سينو سياركا هوتة سورة القريش كراسن تمادام في الدسن مادام كيش مسي بورسا سي غيزا بافتة ملي حديث نكاز جونجرو شرطا يوسرد في سورة القريش كراسن أنتيانا غر حديث رن دابن سيغلا أكاز مادام وطي غافت بإيسا في الدجين ساتي يلا تو بيه لا خلاص كنّي برد كنّي أدى كتري خلاص كتدفع أمن دبلد دبلد ديه wannan gafin ke hanifiyano ilmi kan ilma inni adira ta o jaati ta dunya ta nya tuni danda nam to kono kenya jaati qiya kayni adira ta inni adira ta jaati mutadi nuguraja ewa ito dunya ta nya to ore har ka ni danda dagevat jaarsi khe na dagevat jaarsi khe adira ta af gurba قربان دردر كسيمي أكسيمي إيجا فكني أبا منا خديتو مجاسني فديرة هاف مجاسني وجنياتشو سندن ديسو إيوا جارتي لا كيف جارتي لا جارتي كاتي جرا جارتي مجاسني جارتي مجاسني تيو جنياتشو فيتمو كما ما دبي أدباس خمان أكم يجي جرت ايوه اديره متاتو اديره جارتي اديره تاعتي جارتي كبا مشان جارتي كبا ايه سوني جارتي لسانون بمنا انا ايوه اركبودن لندشي نياتو ديناتو لندشي اكثر شريعه تنغفل دراما ادلا يعني لمنو قول جارت دغيفت جارتي مچا غرتي اني اديره توفتناتو جارسخي اركفوروني دنديسي جارتي نساء جارسخي اركفوروني دنديسي كس غافچو فيته ايوه اندنديس نياتا نياچو اندنديس انجيرو اند كسي خيني اديره توفته اوبليساو دوركته دغاي شريان اوبليساو دوركته خاديره توف كم ره يكس أي بيركم فرع بربادة فرنسا كلا سلامة دبلت ده سنتين أي نما برا تبشرها كنا إن شاء الله أي سورة قريش